Kebor Multimedia Production. Jalqaba inshallah namni akka yaa'u qilleensa akka seenu nutu sababa ta'ee isinirraa ture dhiifama isin jenna taani immoo walitti nu deddeebina wanni galgala kana irraa haasawnu sa'aatii gabaabduu rabbi waliin nu tursiise waan gabaabdu homanu mara ilaalu keessatti immoo gizee baay'ee daawaa keessatti haa ta'uu kutubaa keessatti haa ta'uu haqa abboonni ilmaan irraa qabantu dubbatama. Gara saniin rakkoon qabnu jechuu kiyya haqa abboonni keenya nurraa qaban ilmaan haqa abboonni keenya nurraa qaban gizee baay'ee nutti himama. Inni gara saniin rakkoon qabnu jechuu kiyya itti hojjechuudha malee kan nurraa barbaadamu. Ani immoo numa ilmaan kana haqa nuti abboota keenyarraa qabnu baratu nu barbaachisa waan jedhu yaade hayti abboonni keenya nurraa qaban beekama hayti hawwonni nurraa qaban beekama huquuqatu jira. Rabbiin akkuma haqa ofii kaa'e akkuma haqa rasuula keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam haqa isaan nurraa qaban akkuma kaa'e haqa abbaan manaa fi manaa walirraa qaban akkuma kaa'e haqa abboonni ilmaan irraa qaban akkuma kaa'e akkasuma shari'aan islaamaa haqa ilmaan abboota irraa qabanis kaa'eera. Irra guddaa kan dubbatamne isa kana waan tana qabxii muraasa waliin laalla yoo rabbi fedhe insha Allahu ta'ala warra fayyadamu rabbi nu haa taasisu. maa hiya huquuqul abnaa ala al-aabaa hayti ilmaan abboota irraa qaban maali? Namni hayti haadhaaf abbaan kiyyanarraa qaban kana jedhee beekuunis barbaachisa. Akkasuma ammoo haadhaaf abbaa kiyyarraa hayti an qabu kana jedhanii beekuullee ni barbaachisa. Ilmi tokko abbaa kiyyarraa haqa kana qaba jedhee haqa shari'aan islaamaa isaa kaa'e haqa shariin islaamaa abbaa irra isaa kaa'e san beekuun hin barbaachisa. Inni kun ammoo bal'aadha. Keessaa qabxii muraasa waliin laalla yoo rabbi fedhe insha Allah. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ربين ويتأبوت التهاسو ويتأبوت دبسو ويتأبوت قرسو وأنجل إسن أبون ور ربي التأمنتن نفسي كيسني في نفسي أهلي كيسني ماتي كيسني إلمان كيسني إبدا جهنم الرائقة لربي كينا سبحانه وتعالى. وقايا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقايا قد أجري وقايا جتوني وان إبدا جهنم الرئيسان تيسا إلمان كيسن ماتي كيسن قد أجري ربين أبوت ربي تأمنتين. دوبا وسائل وقايا أجري علماء وان دوبتن تجرى وسائل وقايا جتوني ربين آية كان كيستي ويت إلمان كيسن بيد جهنم الراتي سايوكا إيجا نونجدو وانتوتا إلمان بيد جهنم الرا إيجو رافيوكان تيسوف فيد من تجرى وسائل الجون. إني سني القيام بحقوقهم جان وكآيان قدان إيجوم سقدان يوكان مونو إلمان تين بيد جهنم الرا إيجو فواني نفيد من إني قدان إني جبان القيام بحقوقهم حق الماني تندابتورا حق الماني تندابتورا كالماني جسورا وإعانتهم على برهم تلتو إرت المان غرغارو ولما قال حق المان أبوت الراقباني أبوني الآبنان إبدا جهنم الراتيسو كيست وان إسان غرغارو فيدمني جج ولما إجوبك كنجم ilmaan keenya akka rabbi nu ajajetti ibidda jahannamiirraa eeguu keessatti wanni lama waan nu itti gargaaramuu qabnu jechuudha. Inni duraa haqa ilmaanii geessuudha. Haqa ilmaan nurraa qaban geessuun ibidda jahannamiirraa ilmaan teessan tiisaa rabbi nuun jedhe kanaan waan isatti nu geessuuf tokko fayyadamneera. Lammaffaa ammoo i'aanatuhum alal birri toltuu irratti isaan gargaaruun
ilmaan keenya toltuu irratti isaan gargaaruun wiqaayaa ibidda jahannami. رسول كنا محمد عليه الصلاة والسلام وانجنا رحم الله والدا أعان ولده على بره أبا إلما إساء تلتو رتي غرغاري رب رحمتها قلوب جاء رسول كنا محمد عليه الصلاة والسلام أبا إلما تلتو رتي غرغاري رب رحمتها قلوب جاء دوبا كيف يا رسول الله أكملت أبان إلما تلت رتي غرغارا جاني رسول ربي ويتغافة عليه الصلاة والسلام قال يقبل إحسانه ويتجاوز عن إساءته جدا رب أبا إلما إساء تلت رتي غرغاري رحمة صحابون جناني صحابوني أكملت أبان إلما إساء تلت رتي غرغارا جنان ولا مدبتا isa kana abboonni sirritti haa xiyyeeffannu warri boru abbaa taanu sirritti haa xiyyeeffannu namni amma lamaanuma kana bar kun abbaa haasoyni kun isaaf mata dureen kun isaaf ta'u kana kun ammoo kadha abbaan taane kadha ilmaa akka boru abbaa ta'u jechuudha duuba ilma أبا إلما إساء تولت رتي غرغاري رب رحمته هاقلوف أكمي تولت رتي غرغارا يقبل إحسانه يو إلمي تولتو دلغي يو إلمي غاري دلغي يو إلمي وان بريدة دلغي إراك إبلو ويتجاوز عن إساءته همين إلما را أرغم دوغنقر إلما را أرغم إردبرو في أقول ينكية دبين كن دبي الفاتحة أنا ربي في لافسه مالي كوني وان أبوتا الرجل يو إلمان تلتو دلغن يو إلمان خيري دلغن يو إلمان طلع اتئولا أبان طلع إساني سن الراك إبلو يو إسان همتو اتئولا همتو إساني سن الردبو في أبان كان كيستي كفكينيا نوتو ورسا قدا نوتو كفكينيا قدا نوتو نبي الله يعقوب ilma isaa nabiyallah Yusuf akkasuma nabiyallah Yaqub ilmaan isaa obboleeyyan nabiyallah Yusuf obboleeyyan nabiyallah Yusuf wayta nabiyyi rabbii jaalatamaa Yusufiin boollatti gatan wayta dhabamsiisuu yaalan san seenaan kama isin marti beektanii همين قد أبتي هجتني جرا نبي الله يعقوب إلما إني جالته جيسافه ويتنبم سيسا وقال إيرا ويتإني إلما سنيفيات ده إجي سبدو وصو إساف بوي هل كان يقول يا جرين وفي دبي ركتي چنقمي حقا إجانجامو تكا وصو إساف بوي ويتقيو إلمان كن نبي الله يعقوب إساءة هجتان همين هجتاني جيتو إسا كانت جزاني إني ديبئف مالي نبي الله يعقوب إلمان إساء أبوليان يوسف ورى يوسف إني بولتي قتين وقال إيه رابونا ويتا بدين إساني فباته دكونقر إساني ويتا أمنا يا أبا كين نبي فما نوغدين ويتا جلاني قافة فقال سوف أستغفر لكم ربي إيفما إسني رب الرّ إيفما أرارم إسني يا رب إسني أرارم جدين إنو يو أرارم كأتو في كيست ساعتي أرارمني رب الرّ كجيلم ساعتي ربين كينا سبحانه وتعالى نما أرارمد ساعتي ربين سمي الدنيا كانت قدبوئتي إسامله نمني نكأتو إنو كإسا أرارم جدوسن ساعتي سني تبال لميف نهو أدنو سولوتاتي nama hammeenni akkasii irraa argame dhiifama godhuufi keessatti akkam jirra nuti namni rasuulli rabbii du'aa'ii kadhatanii fi rabbi rahmata haa godhuuf jedhan sun abbaa akkasiisan abbaa hammeenna ilmaan itti oolan yookaan badii ilmaan isarratti dalagan dhiisuuf san bara akkasii rabbiin haa taasisu obboleeyyan keenya nuti wayita araarama rabbi irraa barbaannu ilmaan keenya araaramuu qabna
إنو أما ركوم ملتمال إني ilma hammeenna itti oolee ilma hamtuun irraa argame yookaan ammoo ka haqa abbaan geessisan abaaruufatu mul'ata. Abboonni garaa haa bal'annu, abboonni garaa haa bal'annu, nama rasuuli rabbii eebbise san keessa haa oollu. Rahimallahu waalidan acaana waladahu ala albir. Abbaa ilma isaa toltu irratti gargaare rabbi rahmata haa godhuuf ka rasuuli rabbii jedhan san sallallahu alaihi wasallam. ilmi ni'maadha. Ilmi ni'maa rabbiiti, tola rabbiiti. Tola rabbiin gabroota isaa abbaa ofii barbaade irratti oole. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nama ofii barbaade ilma dhiiraa kennaaf, ka ofii ka barbaade immoo garii isaa intala kennaaf. Gabroota kana keessaa ka ofii barbaade dhiiraaf intala waliin kennaaf. Isa kana rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ni'maadha jedhee yaame, tola rabbiiti. Eegasuu fakullu man wulida lahu min almuslimiina walad, muslimtoota irraa nama ilmi dhalateef dhakaran aw unsa, ilmi sun dhiira haa ta'u intala haa ta'u, namni ilmi dhalateef فعليه أن يحمد الله جل ثناؤه. namni sun rabbii ofii faarfatu qaba. Namni ilmi dhalateef, namni ilma argate, ilma san dhiira haa taatu intala haa taatu ni'maadha, kenna rabbiiti, tola rabbiiti, rabbii ofii faarfatuu qaba. Maaliif rabbiin tola isaatiin duyda isaa irraa sanyii baase. Rabbiin tola isaatiin nama isa fakkaatu duyda isaatii baase, ka isaa yaamamu, ka isatti hirkifamu, ka bakka isaa bu'ee rabbii isaa gabbaru, ardii keessatti ibaadaa rabbiitiin nama bakka bu'u. Abbaa kuni ni'maadha, kanarratti rabbiin galatoonfatuu qaba. Namni ilmi dhalateef tokko waa sadi gurguddaa raawwatuu qaba. Waa sadi gurguddaa raawwatuu qaba. Ilmi ni'maadha jenneerra. Ilma yoo jennu akka haasawu kiyyaatti ilma jechuun kiyya dhiiras haa ta'uu intala haa ta'uu waan rabbi kenneef san jechuu dhalataa san ni'maadha, tola rabbiiti. Namni ilma argate waan inni itti ajajamu jira, sanillee asumaan baratuu qabna. Inni dura yoo ilmi dhalateef sunnaa baay'ee nama keenya keessatti hin hojjetamne. Haqa ilmaanii irraayi wanni irraa dubbataa jiru, haqa ilmaan abbaa irraa qaban, haqa ilmaanii irraayi suni inni dura an yu'adhana fi udhunayhi hiina yulad aw an yu'adhina fi udhunihi al-yumna hiina yulad. Daa'imni tokko itti dhalatu gurra mirgaatti azaanuu. Daa'imni tokko wayita dhalatu gurra mirgaatti azaanuu, gurra bitaatti iqaamu. هذا من حق الولد على الوالد. حقا أبا علمي أبرا أبو كيسا وان كنفا. كوني رسول ربي الرسالة صلى الله عليه وسلم واجبا لي توبات وكا واجبات أكدر كما تنفرتناتي أكدر كما تلي فرتوبانو. Namni ilmi dhalateef maal godhuu qaba jalqaba waan jedhu gurra mirgaatti azaanuu, bitatti iqaamu. Azaana iqaamaa yoo jennu sagalee laaftuudhaan kalimaan laa ilaaha illallahu muhammadun rasuulullaahi allahu akbarii daa'imni osoo waan biraan dhagahi inni gurra haaseenu. Sagalee laaftuudhaan akka dhalataan sun hin miidhamnetti akkasitti itti azaanuu jechuun inni kuni waan barbaachisurraa. Lammaffaan ammoo ayyuhannikahu bitamu dhangi'u, timiraan dhangi'u. Haqa ilmaaniiti kun. Timiraan dhangi'u jechuun maali? Yoo timira arganni immoo yoo timiraan argatin immoo waan mi'aayuu keessatti waan bakka timiraa bu'u kanaan dhangi'uudha. Dhangi'uu wanni jedhamu waan inni
sahaabonni rasuula rabbii wajjin sallallahu alaihi wasallam zamana isaanii itti hojjetu sunnaa nama isinitti mukan itti hojjetu nam tokko yoo daa'imni dhalateef timira qopheeffatee rasuula rabbii yaama sallallahu alaihi wasallam rasuuli rabbii timira alanshanii laaffisanii isa san afaan daa'imaa keessa godhanii akka wanni wayii garaa daa'ima sanii seenu godhan inni kun dhangi'uu jedhama inni tuni sunna maaf akkana godhanii shari'aan islaamaa waan garii hikmaa isaa rabbiin kenna ufumaa uf biratti hambise waan garii wan ulamaan irraa hikmaa beekantu jira waan garii wanni kun kanaaf jedhanii ka ulamaan irraa himantu jira waan garii ammoo rabbitu beeka jedhanii kan isatti jira haqiiqaa isaa rabbitu beeka haa ta'u dhimma kan ulamaan waabaa irraa dubbatanii alaa kulli haal وينبغي أن يتولى ذلك منه من يرجى خيره وبركته ويترسول ربي جرا صحابوني دائما إساني دنجي أولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي تفيدو رسول يامني دائما نادلته نادنجي آجدوني دنجي أونا كم سنين جري كان أما هو يرو أما كيست سنة كم الجنة namni daa'ima yoo arganne nu dhangi jenneeni timira alanshee wanni wayii timira alanfamee afaan daa'imaa kaayamu san irraa akka garaa isaa seenu beeki waan yoo amma isinii galanatti fakkaata asoo dhigii timira nyaachisuu jechuu miti sabiyyii reef dhalatti alanshanii timira afaan yoo godhan wanni wayii wanni alanfamee hancufa qal'oo waliin timira san irraa wanni wayii garaa seena jecha hadha hoo nama akkamii namni sunna akkanaa keessatti itti fayyadamu man yurjaa khayruhu wa barakatuhu nama khayriin isaa kajeelamu nama khayriin isaa kajeelamu nama ulamaa nama gurguddaa nama rabbiin sodaatu warra sodaa rabbii qaban nama toltuun irraa beekamu irraa kajeelamu aadaa keessatti dhangi'uu ka jedhamu hin beeytan na fakkaata nam tokko tokko aadaa keessatti dhangi'uu ka jedhamu jira inni amma dubbataa jiru kun isa sanii miti كأدا سنين بيكتني بلانجيو أدا سن، لانجيو أدا سومال إني دائما هندورا الراكوتو سن، دبرتي أماني دور أدا كيسات yang kabeku، دبرتي أماني دائما تلاتيسان هندورا سن الرامور، إبلو تلانجي إجلان، إنو أملا نما دانجي سني ياما، إبلو بروان أكنا تيف إبلو دانجي إفاجران، إبلو بروان أكنا تيف إبلو دانجي، جلاني ويتر كيسو آدا كيسات اللي أكاس شرعي أمو نانجو كجرمو كايسني مكان إني كون اللي نلا الله نمو أرجمي تنمني دائما أكاس كله من يرجى خيره وبركاته نما خير نساء كجيلم ونما بركة نساء كجيلم نما كسيسا ما يمكن كنا كم يزود يادرا إني يامي تكو نام نغاريو كنا جل لغا أركا إلا نام نغاريو تكو كنا جل بوتونغوتو تما إرغادا برسان جو جو كن أكنا تيواسة يوتا كلمة تيواسة كدورا ويا أما سوكنا مرة نيتون كوب تنو بولشي كنا ويا كسيمتي وانجل كيسة إن شاء الله كنا في نما كم حتى نمني وانا كنا كيسة اتفايا دبنو نما خير نساء كجيلم ورا خير ربنا هو أتاسسو نما خير نساء كجيلم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ربي سرها جالته أنها ولدت عبد الله بن الزبير أسماء إقاف عبد الله بن الزبير أرقت أسماء بنت أبي بكر قاف عبد الله بن الزبير الميسي عبد الله بن الزبير قاف أرقت فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان عبد النبي دفته عبد الله الزبيري فوضعته في حجره قديد رسول الله ركيت في الدي دائما كان فهنكه بتمر رسول تميران دنجيان ثم دعا له وبرك عليه دعائي كان تنيفي بركة كان تنيفي
Abdallah ibn Zubayri akka seenaa keessatti dhageettan san akka rasuulli rabbii du'aayii kadhataniif sanitti akka rasuulli rabbii barakaa kadhataniif sanitti akkas ta'ee argame. Ilmaan teenatti rabbi barakaa haa godhu. Yaa obboleen kiyya irra baay'ee namni amma saba kana caqasaa jiru abboota ilmaaniillee ta'uu baatu boru abboota ilmaaniiti. Ilma tokko kaf duratti khayrii irraa kajeelu jalqabatti haqa isaa waan silaa isaaf barbaadamu guunnee argamuun dirqama. Wanni salphamatti ta'uun jiru itti yaadanii karoorsanii xaaranii ifaajanii bu'aa gaarii argatan. Ilma kanallee akkanumatti namni ebalu ilma hagan argate ebalu hagan argadhe an ilma argadhe an akkanaa miti. Haga dandamee waan isaa barbaachisu guutanii san booda khayrii nama sanii barbaadan. Seenaa keessatti dhageettanii nam tokko Umar ibn Khattaabitti dhufee ilma himate. Abbaan tokko Umar ibn Khattaabitti dhufee ilma himate. Ilmi kiyya natti jallate, ilmi kiyya naan qajeelle, ilmi kiyya haqaa kiyya hin guunne akkas jedhee himate. Umar nama san yaamee ilmi keessi himata jedheeni abbeesii mata jedheen ilma san yaamee abbeesii mata jedheen yaa Umar jedheen akka abbaan haqanarraa qabu kan abbaan kii haqanarraa qabu kan anoo haqa irraa qabu qabaa jedheen dura an haqa isaa hir'isee himatamuufu anoo haqa isarraa qabu qaba abbaa kiyya kana jedheen haqa ilmaa itti laakkaye Umar waan inni himeef keessa gara itti deemu jirra jalqaba haadha gaarii filuufi maqaa gaarii moggaasuufi barsiisuuni kuni haqa ilmi abbarraa qabuu jedheen tana sadiinuu abbaa kiyyarraa arganne jedheen abbaan kiyya dura haqa kiyya narraa balleesse jedheen himatuufu waan amma dubbatte sadiin kan abbaa kiyyarraa arganne jedheen tokkoffaa haadha gaarii naan fille haati tiyya majuusa jechuun qawmun ya'buduuna annaara warra ibidda gabbaru tokko jira haati tiyya warra sani haadha naan fille haadha akkasii irraa dhaladhe jedheen lammaffaa maqaallee naan fille jedhee maqaa fokkataa tokko hime ka maqaa bineensaa wayii bineensa takka tan dhaddee jedhamtu maqaa akkasii naa moggaase jedheen ganaa bakka maqaa itti dhufu inna bal'inaan achirra dubbanna adda maqaan lafa guutee hiikni isaa wallaalamee mataa miilli wallaalame maqaa garii waliin rakkataa jira namni garii numaa nama itti baase malee abbaan hin beeku yoo haadhatu itti baase hawa haati beeyte malee jedha gariin yoo gaafatanu ilma kun maqaan isaa maali yoo jedhanii garii abbaa gaafatan garii abbaan wallaale lakki yoo haatummaan itti baafte beekte malee anuu hin beeku nama jedhamu jira ganaa itti dhufna bakka maqaatti maqaallee maqaa akkasii naa baase jedheen barnootaallee isarraan arganne jedheen maal isiniin jechuu fedhe ilmaan teenna bu'aa irraa argatuuf duniyaa kanattis bu'aa aakhiraallee irraa argatuuf haqa isaanii guunnee argamuun hin barbaachisaa. أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن الزبير ويتأرقت عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن خويلد ويتأرقت دائما سبيك أبدي رسول ربي تفيدي كانت تكون وقدية إساني ركيتة نادنجيا دعائنا قد في جتة رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكرم زين جل سنت مر آلانشني أفان كاياني أكان شفتي إساني تباركا قبضسون تمر سوجين قراء إساسين قدني دعائي اللي كلا تني عبد الله بن الزبير أكسمه ده سينا كيسة تجتني عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين ويت مهاجرتون صحابة رسول مكة مدينة قالن أولا من على تيتي مهاجرتوتا ور صحابة رسول مكة مدينة قالن مهاجر ور جنمن دائما أولا على تيسا دعائي كان رسول ربي رأرقته أمير حجاز توري أكما نجيتني أمير حجاز توري نما جبا توري وأنا عبد الله بن الزبير كان وان تقوى هذا الدمان ويا قاف تقوى دائما زمن عمر بن الخطاب زمن أبو الجنس عمر كراك يسات تبات إجولين كراك يسات تبات إجولين دان دير رتكرة تبات عمر بن الخطاب سينا كيسات تلاقيتني جلتني رضي الله عنه وأرضى ربي سرها جالته نما ججبا bulchiinsa isaa keessattis nama gaariidha haqa irratti illee nama jajjaba haqa rabbii irra nama tarkaanfanne ijoolleen umarii namni kun umarii jechuu dhageenna mana manatti waan umar kana waan dubbataniif jecha eessanii kararraa jalaa fiigan
mucaan tokko dhaabatee eege. Mucaan sun Abdallah bin Zubayri ka amma Rasuuli Rabbii dhangi'an isinii jedhu kana. Umar dinqisiifatee itti siqee yaa mucaa ijoolleen na arginaan dheette ati maaf nan dheessuu dhabde jee ati maa nan dheessin ijoolleen na arginaan dheessi ati maa nan dheessi dubbii ajaa'ibaa jedhe. فقال له ما فعلت ذنبا فأخافك وليست الطريقة ضيقة فأوسع لك يكوي وجد ليس نفسين صداقه كران دبات ايسين بلئسو ونما ننسجل عليه مالي جي لقال يام ijoollee ta ilaal deebii inni kenneef umarillee wanni gaafateef beeke ka ijoolleen tun arginaan dheessan mucaan kuni akkamitti dheessuu dhabe waan jedhu yaa mucaa akkami ijoolleen na dheessanii ati nan dheessine maa facaltu zanban fa akhaafak maali akka wayii hojjedhee saniif sin sodaadhu namni amiira ka sodaatuuf hogganaa ka sodaatuuf yoo waan wayii ufitti beeke yookaan maaliif sodaatan ni galami karaan dhiphaa ta'e siin bal'isu jedhe eenyu maqaan kee jedhee gaafate ati ka eenyuti eenyu maqaan kee jedhee gaafate Umar Abdallah bin Zubayr jedhee hime Umar maal jedhe فيكون هذا قائدا من قواد المسلمين وفدرت مجانكم وبقنا مسلمتوتا قداتا أجدئ تلمامه فكان كما قال أقوم إني جلسان تأي هي حجاز مكة في مدينة هكا قافة حجاج إبن يوسف السقفي أجيست أمير وقنا تأي ilmaan tiin of duratti wayta barakaa irraa barbaannu jalqaba kanatti waan shari'aan islaamaa guutaa nu jettu san guunnee argamuuni in barbaachisa. Abi Muusaa al-Ash'arii radiyallahu anhu waan jedhee sahaba rasuulaa nama beekamaadha. maal jedha ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. أبي موسى الأشعري علمنا علته علم سنكبي رسول ربي دفيني رسول التفيدي رسول مكا إبراهيم جدو اتنامو قاسي تمير عنا دنجئ دعائي قولي في بركة كانت في جنة. إذن وان علمي يونو علته نقول قبل كيسا إني لما فانكن إني صدفان كهدون كإن الحمد لله بين وقت نمن الليل توجد أجر سنة حقيقة رباسوكا حقيقة رباسوكا رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام وآية حقيقة علم الرباسو يودبة مال جاني يعق عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات رواه أحمد وغيره. علم تقول علته مجال إيراتانا هولا لما رئيل لنا كسو هولا لما إراكي كاباسو انت لدبرا يوتاتي أمو هولا تقول راكي كاباسو يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام. Hakikat jechuun maal inni? Hakikaan daa'imni tokko namaan dhalate torbee daa'imni dhalate sanitti gorraa isaa irraa gorramtu jechuudha. Hakikat jechuun maal inni? Daa'imni tokko namaan dhalate torbaan jalqaba yookaan torbaan lammaffaa yookaan torbaan sadaffaa gorraa isaa irraa gorra'an santu hakikaa jedhama. Mucaa dhiiraa yoo taate hoolaa lama jabaa intala yoo taate hoolaa tokko re'een akkasuma hoolaa yoo jennu sunna kun haa ta'u immoo mucaa dhiirarraallee tokkochallee yoo taate rakkoon qabu tokkollee yoo taate inuma ta'a sunnaan garuu mucaa dhiiraa yoo taate lama intala duraa yoo taate takka irraa qalan torbaan gaafa jalqaba yoo danda'ame torbaan lammaffaa yookaan torbaan sadaffaa torbaanota sadiin kana keessatti yoo danda'amne ammoo guyyaa rabbi isaa laaffise irraa qalamee sadaqanii irraa hoolaa yookaan re'ee akka udhiyyaatti ulaagaa guuttate akka udhiyyaa ulaagaa guuttate guyyaa gaafsanii maqaa moggaasanii fi gorraasaa irraa gorramu kanatu haqiiqaa jedhama. Inni kun sunnaa jajjaba waan haqa ilmi nurraa qabu keessaa inni kun isa jabaa.
haadha gaarii filuu fi jennetti aanee inni kuni isa jajjaba. Rasuuli keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii alwaladu murtahanun bihaqiiqati jedhan. Daa'imni tokko namaa dhalannaan haqiiqaa isaatiin oggochaan qabsiifamaadha jedhan. Yookaan kheyriin Imaamu Ahmad akkas jedhanii hiikan. Kheyriin mucaa sanirraa kajeelamu duniyaa fi aakiratti haqiiqaadhaan wal qabata jedhan. Murtahanun bihaqiiqatii jechuun kuni kheyriin ilma sanirraa kajeelamu. Duniyaatti illee kheyrii ilma irraa nu kajeellu jira. Kidmaa isaa barbaanna. Ilmi sun nu kaddamuu barbaanna. Ilmi sun bakka guddaa gahee mul'atu irraa hawwinaa. Aalima ta'uu irraa hawwinaa. Maal ta'uu irraa kajeellami. Aakiratti illee kheyrii irraa kajeellu jira ilma irraa. Maali? Shafa'aa irraa kajeella. Imaamu Ahmad waan jedhan mucaan tokko kheyrii isa bira jiru san irraa argatuudhaaf haqiiqaadhaan wal qabataa jedhan. Yookaan immoo qabxii qabsiifamaadha haqiiqaadhaan jedhan. Akkana jechuun maal? Akka sirriitti namaa galuuf qabdii wanni jedhamu maal inni bittaaf gurgurtaa keessatti wanni beekamu qabdii jechuun wanni tokko bitamee wanni sun guutuun isaa waan san guutuu isaa waan ittiin bitan san guutuu isaa kafaluuf dursanii waa wayii kennan. Wanni sun nama san bira taa'ee qabamaami. Waan bitan san guutuu argatuuf waan isa bira jiru san namichi gadhiisuu qaba. Ilma tokko faayidaa yookaan kheyrii duniyaa fi aakiratti isarraa barbaadamu san argatuuf haqiiqaa irraa baasuu qabnaa jedhan. Subhaanallah. Dubbiin tun jajjabaa beekadha. Ilma tokko kheyrii duniyaatti irraa barbaannu isarraa argatuu barbaannu san argatuu ka dandeenyu ka kajeelamu kheyrii aakiraallee ka kajeelamu yoo haqiiqaa baafne. Yoo haqiiqaan baasin hidhamaadha kheyriin isaa sun jedhan. Yoo haqiiqaa irraan baasin kheyriin isaa sun hidhamaadha. Kheyriin sun gadhiifamuu ka danda'u gaafa nu haqiiqaa irraa baafne ilmarraa. Kanaaf haqa ilmaanii keessaa tokko kana. Kuni wannan masadiina isin hime kuni waan yoo ilma arganne battalatti osoo hin turre raawwatuu qabnu irraayi. Ka biraa ammoo haqa gurguddaatu jira ka ilmaanii. Haqa gurguddaa ilmaaniitu jira. Inni duraa ikhtiyaaru ummi saalih haadha gaarii filuufi. Haadha gaarii filuufi. Ilma tokko haqa isaa uumne ka jedhamu jalqaba haadha gaarii filuufi barbaachisa. Haadha gaarii jechuun haadha akkamii? Haati gaariin haadha akkamii? Ulaagaan haati gaarii guuttatu qabdu waan akkamii? Kun dubbiin keessa isaa bal'aadha. Ilma gaarii argatuu barbaannaami irra dura haadha gaarii filuu barbaachisa. Shabaabnis irra guddaa ilma gaarii argatu namni hin futuna akka gaarii futuna gariin isaa dursee bu'aayii kana ta'a gariin bu'aayii deeffataa ilma gaarii barbaada jedha akka rabbi ilma gaarii nama waffamu jedha. Isa ka dursu garuu haadha gaarii. Isa ka dursu haadha gaarii. Lafa gaariitu sanyii gaarii itti facaasan sanyii gaarii biqilchuu ka danda'u sanyii gaarii kan irraa argatan lafti sun gaarii yoo ta'an sanyiin filatamaan lafa gaarii sanyii baasuu danda'utti sanyii gaarii irraa argatan. Isin martuu irra baay'ee nama asitti mul'atu nama filannoon haadha gaarii jedhu kuni afoo isaatti jiru irra baay'ee kee rabbi isin haa waffamu. Rabbi nu haa waffamu. في آمين الله وتقول وكيس جلنا لنا فوقان. رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء تنكه المرأة لأربعة دبرتي آدانا من وافري فوق جاء حديث نقول كذا جمعنا نساء دبرتي وافري فوق أم تجتون وافر كنا فوق أجتون متي آدا دبرتي نم يوفر وافر لا لا جت لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فنفعل بذات الدين كريمة. Berarti toko aku ini namni fu lima liha kaben na faaf namni fu yo ka isik kaben na kama yo ka warra kaben na kama wali jamaliha bareedu maafi bareedu baysiiti wali hasabiha zarifa alalan wali diiniha diinii fillee fuudhama kana keessa ta diinii filadhu
yoo waan namni arfan namni fuudhuuf kana keessa gosa sadiinii san yoon filatin harki kee lamaan biyyatti maxxantee beeki yaa rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billah. Kisaaraan guddaan ummata islaamaa keessatti argame kan rakkoon guddaan gara ilmaaniitiin kisaaraan ummata islaamaa mudate isa kana fanfar bizaati diin taribat yadaak eyla siqat bituraab harki kee biyyatti maxxante yoo tadiin qabduun filatin. Abdallah ibn Mubaarak maal jedhe Mubaarak abbaan Abdallah ibn Mubaarak gabra ture namaaf. Mubaarak gabra ture nama bira gabrummaadhaan gabra ture kireeffamee nama bira mindeeffamee hojii humnaa hojjeta. Iddoo ashaakiltii tokko irratti mindeessanii iddoo wayii hojjeta, iddoo wayii eega. Mootichi inni bira eegu kuni intala dubraa qaba takkatti nama mooti nama guddaadha. Intala tana eenyutti heerumsiisa jedhee abbaan nama filaafii ture. Guyyaa gaaf tokko Mubaarakiin mooticha isaa yookaan sayyida isaatti keessummaan dhufnaan iddoo ashaakiltii qaba. Iddoo ashaakiltii kana keessumma gaariin na dhufeemee ashaakiltii firaafiree waan nyaatamu kana waan gaarii naa fidi jedhee keessummaatii. Mubaarak dhaga'eetumaan iddoo keessa ashaakiltii kaga'eef kan ga'iin illee kami'aaf kami'oofni maraa walitti ciree fideef keessummaa kiyyaaf ashaakiltii bareeda mi'aawu naa fidi jennaan maan naa fidde jennaan addaan hin beeku jedhee kanatu mi'aayaa kanatu mi'oofne kana bilchaatee kanatu bilchaatiin addaan hin beeku jedhee akkamitti waggaa haganaa iddoo kana osoo hojjattu addaan wallaalta jennaan hin eega malee iddoo kana in tajaajila kenna malee nyaadhee hin beeku jedhee guyyaa naaf hin eeyyamne waan ta'eef firee takka iddoo kanarraa nyaadhee hin beeku namicha itti dhagamee warra naannoo sanii gaafate. Gabrichi kun yookaan gurbaan kun iddoo kana seenee isaa ashaakiltii asirraa nyaatu argitanii jedhee gaafannaan takkuma eeguu malee isaa seenee firee takka asirraa nyaatu hin qarre jedhee. Amaanaa jechuun akkas. Amaanaa jechuun akkas. Namni intala qabus intala ofiitiif ilma yoo filu intala ofiitiif abbaa manaa yoo filu amma filannoon irra jiru filannoo haadha filuuti. Akkasuma faallaa sanii abbaa gaarii filuu illee ni jira summata duree addaati. Namni ilma intala dubraa qabu tokko abbaa gaarii wayita filu abbaa gaarii filamu keessaa nama amaanaa qabu. Nama amaanaa qabu. Injaakum man tardawna diinahu fakhuluqahu wa amanatahu fahulluhu. Gara biraatti abbaa gaarii jechuun nama hawaasatti muuttame. Nama diin qabu, nama amaanaa qabu, nama naamusa gaarii qabu kan amaanaa jechuudha. Nama diin qabu, nama naamusa gaarii qabu, nama amaanaa qabu. Amaanaan isaa itti tolee gabrichuma isa jala hojjetu kana gabrichuma isaa kana inni sayyidaa beeki nama guddaa intala tana kennuufii jedhee yaade maaltu itti tole amaanaa isaati. Yaa Mubaarak jedheen mucattii takka qaba isii tana namaaf kennuu barbaada nama akkamii kenna jedhee waan jedheen Mubaarak inna al-yahuuda yuzawwijuuna lilmaal والنصارى للجمال والعرب للحسب والمسلمون للتقوى فمن أي صنف أنت زوج ابنتك بالصنف الذي أنت منه. يهودان دنيا فججة فورا ورتيتك دنيا فيلا تجدين نصارى بريد ما فيلا تجدين عرب زريلا تجدين نمني ربي تأمني ديني لا أتي قوس أما سيدوك بدي كان كيسا قوس كم أكتاتي سيدو بيكا akka gosa saniitti intalatee heerumsiisi jedheen. Yahudaan duniyaawwan isaan filatan nasaaraan bareeduma laala ummanni arabaa zarii laala namni rabbitti amane ammoo gurbaa ulaagaa reefa guuttate ulaagaa sadiin guuttatu qabaan isiniin jedhu san nama ulaagaa san guuttate nama rabbooma qabu nama namooma qabu nama amaanaa qabu gosa kanniin keessaa gosa kam akka taate situuf beeka akka gosa saniitti intalatee heerumsiisi jennaan. Ani nama rabbitti amane nama gaarii sirra namni an filadhu hin jiru jedhee intala ofiitti heerumsiise. Wanni ani isiniin jechuu fedhe maalinni dubartii waa afurii fuudhamti
san keessa ka ati ilaaluu qabdu haadha gaarii wayta filattu haadha gaarii ammanu haqa ilmaanii keessa haadha gaarii filatuu jennaami haadha gaarii jechuun haadha diin qabdu diin jechuun immoo haadha islaamummaa keessatti waan islaamummaan namarraa barbaadu san haadha muuxatte subhaanallah ummata seenaa salafaa keessatti yoo laallu warra gaggaarii maqaa isaanii gaarii ka'u ulamaa'ota ummata salafaa ummata gurguddaa asii haadha isaaniitu jajjaba haadha isaaniitu haadha diini haadha isaaniitu haadha gaarii kanaaf haqa ilmaa keessa haadha gaarii filatuudha ilmaan teessanii haadha gaarii filaa jechuudha lammaffaan immoo ikhtiyaaru ismi jamiil maqaa bareedaa filuu ilmaanii maqaa gaarii filuu لأنه سينادى به بين الناس في الدنيا دنيا التي يا ماما قياما لما قايسات يا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث يدو إبسان كيسات قياما لما قايسات يا ويتروهين كيسافور أم تلين أمني ملايكون نروي فور الروحي سافور نكر سماعت يولين ديما نمني سوني نما غاريو تاتي حفور نساء ملايكوت سماع برتي الأقام مالي وانا كان روحي نوتي جدي ور سماع ملايكون ويتقافة روحي إبنو إما إبنو جاني مكا إساسا نسايا بدل ليو تيكسو دنيا تلي نمني تيا ماما مكان وانا من ربو متي آخرت تلي قياما اللي تيا ماما فلان ابن فلان سعيد فلان ابن فلان إبلو إلما إبلو ملكاه وشقي فلان ابن فلان إبلو إلما إبلو هونغا رب النونغسي قياما ويتا جدو قبروتات قرمان تاسفمو نما ملكاه مقايسات يامني ور محشر كيسات مقايسات يامني بسن سعيد فلان ابن فلان سعادة لا شقاوة بعده شقي فلان بن فلان شقاوة لا سعادة بعده إبلو إلما إبلو ملكاه ملكي سنبوت هونغون هنجره إبلو إلما إبلو كسر كسارا سنبوت بوانكم سبحان الله ربنا هم كيسو يا رب بكسن التلي نمني مالي يا ماما مكا إساتي يا إنما كي مكا إتبارتو مكا يونم إتيامو تقمت توقف مكا سالفة أوا تتوقف كيو إساياما نمني مكا كنا كبو جئي نمني جباباسي إن جئي نمني لازم توقف مكا قد بؤا كنبا سالفة مكا غاري في الوفيقة إن شاء الله بكا مكا كانت رسولك إن محمد عليه الصلاة والسلام وآي حق علماني ويتدبة مالجا حديث إمام ولي بحقين وديسان كيسات أيه زين اسمه جان حق علمان كيسا مكايسات تلشو ويحسن أدبه نامو سيسات تلشو وآي مكا كان يرو أما namni waan adda addaa irratti hirkatee yookaan sababoota adda addaatiif ilaalchota gara garaa maqaa adda addaa baasa. Namni gariin siyaasatti hirkatee gariin sabboonummaa waan jedhutti hirkatee maqaan adda addaa maqaa hiikiisaa nama rakkisu bayaa jira. Rakkoon qabu sabboonummaatti hirkatuu rakkoon qabu sabboonummaan rakkoon qabu akkuma sabboonummaan sabaa jirtu immoo sabboonummaan diinii jira. Sabboonummaa sabaa bakka shari'aan islaamaa faallesinitti bareeda. Sabboonummaan diinii jiraatu. Namni sabboonummaan diinii isa bira hin jirre bakka biratti kan sabboonaa jechuun maal gatii qaba? Sabboonummaan islaamummaa isaa bakka jirretti. Maqaa islaamummaatiin namni saalfata. Suuraan islaamummaa irraa mul'atu namni saalfata. Kuni maali yoo jedhanii sunnaa rasuulaati jedhee ibsuu kan dandeenye. هذه سنة محمد سنة نبيك الناس نمني جريم سنة دي سبون ما مالك بنام نكنا أفون قبو متاجر تثبت مرانين ونجرو نمني سنة رسول الله رامولن سبون ما إسلام ما رامولن قوش إسارة جت إسارة كنا إسارة تو إسارة كم تشوفي كده إسارة دل إسا كيسة دلك إسا كيسة جرينا حواسم ما جراتو كيسة والله إسا كيسة أفننا إسا كيسة سورة إساك إسا رامون أتو شخصيوما إساك أنا كيسات سنة رسولنا من رامون أن سبورما ديني كغران أنا نمون ونمالي هو سنجد نارين
كوني سبون ما إسلام ما تيجي تشوف هذه سنة محمد تيجي تشوف كوني مالي مدور هذه سنة محمد تيجي تشوف تين سالفتهم قبل إتيني أني قطون ملسو قبل سبون ما يجيبون كذا توني لين جبهم غاري هاتو نمني غارينا سبون ما مالي جدا إلمان مقابل لسا مقا إلماني فوق ساجرا واني كغاري واني كيو يامن أكما ما جد الدنيا تلي تيام ما آخرت تلي تيام ما به آخرت محشر أمة آدم الراحة قيامان دابتت أمة هربانا كيسة ربي مقا إسايام إبلو إلما إبلو يعني مقا إسايام الدنيا ما تونا مهاجنا كيسة تونا ميوه مقا غاري لا نقوى تكبا مقا نمني مال جتو جري تركة تتاون قبو يا من مال جتو جري نمني غنا سوقاول وهي مقا كان رتي الشروط الشرعية لاختيار لاسم المواليد مقا فلتو كيستي وان دب النجرة والأصل في الأسماء الإباحة والجواز جل العلماء مقاني دانجي فمي كنمالي وان جنا منجو مقان جواز هم بقى مقا بافتون إن ماما قرو مقا شريان إسلاما وقجر بافتون زمان maka keessatti dange mo jechuun ebaluun qofa baasa ebaluun qofa jennee wanni akkas laakkamuun jiru maqaa baasuu hin garuu waan irraa eeggatantu jira ka shar'iin islaamaa dhooru isiisan gabaabsee isiniime inni dura atta'budu li ghayrillah maqaa rabbii malee waan biraa gabbaramuu ibsu maqaa rabbii gaditti waan biraa gabbaramuu ibsu yookaan maqaa shirkii of keessaa qabu maqaan akkasii sun hin ta'u وهذه الأسماء يجب تغييرها يودو كونغور أنكر وسوم بين باس اللي جيرو برباجس أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم جيرا عبد الرحمن بن عوف إلى جيتان صحابة كيسا عبد الرحمن بن صقر إلى جيتان صحابة كيسا ما تقول قد عبد الرحمن بن عوف صحابة رسول الله والفاتح أبا قبين الناس نما قد مهاجر توت الرحمن بيكتن سينا إسلام عبد الرحمن بن صقر نما قد أبو هريرة نما جاء مصن صحابة رسول الله الفاتحة سيد الحفاظ إنما حديث رسول الله حفظهم بكم ما كان إنسان ترمال تري وصو ربي إسلام ما بريد إنسان كنين عبد الرحمن وانجد ما كان كيا عبد عمرو تري عبد عمرو قبريش عمرو جت لا قبريش ربي وما كان ربي كيسا تقط يركفهم أمله إني أما قبريش ربي وسونتاني عمرو نما جنا مخنا في قبره يجوا أكنا ما يسقبروتي كما كان كيسا مقابل وفي رواية عبد الكعبة قري رواية عبد الكعبة جرمي بك كما كان عبد الرحمن بن عوف رسول ربي مالك تجيرني قام الإسلام عبد الرحمن تجيرني رحمن عبد الرحمن أبو هريرة ما كان سامان توري عبد شمس توري عبد شمس قبرج أدو كادو قبروي جبر قبرج أدو رسول مالك تجيرني قام الإسلام هجرة روقات الرفقة زمن دولة خيبرة قام الإسلام عبد الرحمن جيران رسول ربي عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه مكان ربي قدي وان برا كبروا يوكان وان برا تيركفمو شركي وكيسا أبو هنتو أكا فكينيا تكاما يسني ميكان عبد الكعبة عبد الفلان عبد الشمس عبد كذا قبرج أكسي جدامي ربي قدي توان برا تيركفمو هنتو توقوكان إني برا التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى مكا ربي كيسا تكون مقافتون دورغا مكا ربي كيسا تكون مقافتون ومني وري يا مامانا مسيلمة الكذابين مكا ربي مقاسني في مكتو مال جاني رحمن جاني رحمن اليمامة جاني رحماني بيا يمامة جاني رحمن جاتو مكا ربي tokko maqaa rabbii keessa tokkoonuu furdaasuun haraama itti erkisuudha malee rahmaan jechuun dhoorga maal jenna malee abdurrahmaan jenna malee gabricha rahmaan jenna malee isuma rabbii goone التسمية بأسماء الكفار مكا كافر توتا مقافتو مكا كافرا مقافتو مكا كافر توتا مقافتو maqaa kaafirtootaa yoo jennu maqaan gariin ka jarrillee moggaafatan kanullee moggaafan nu jiru ka anamma jedhaa jiru kun
الخاص بهم مكا كافرتوتا ككفرين كجر قفت بابا مكا جر قفت بابا مكا سنبافتون انتو التسمي بأسماء الأصنام أو الطواغيت والربي قد يكبرمو مكا تابوتا مكا والربي قد يكبرمو وندتا ككبرمو جرامي مكا وانسني بافتون انتو وكل ما سبق من الأسماء لا يجوز التسمي به بأنه حرام مكا أما جنة كنين بافتون حراما كني وأمكا كيست الله أما مراتب الأسماء يعني درجة شنك أبا مكان كوني درجة أولانا درجة تكفى لما فاسدفا فرفا كشنفات تجرا إذا كنين كيسا إن شاء الله تكفني ilmaan keenya kanniin keessaa maqaa babbareeda kanniin filannee itti baafannaa jechuudha. Azaan abooda Rabbi fedhe insha Allah itti deebina. مراتب الأسماء في الإسلام إسلام ما كيسنتي مقام درجة كمان سكان على ورجعنا إلمان درجتوس إلمان سامع كاغاري توكاس كونس جيرة تو سمنا وانتي هكمريم بقول ومن نما مكان جيرة تجن سمنا تقولتا كابرهمان نوفي كابرهمان بن sahabat beralih itu Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih makan jiran itu jiran maka untuk kaji jiramu yokani akan masih jadi kan maka syirki kesa kufur kesa yokani mau maka gari bisa makan gari nami jabi mata tafau nama berarti waliti olah nama tafau akan tolle jira maka kasih Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jira turani jirani masalah Wartoota isaanii maqaa isaanii garii kan jijjiiran akka Zainab afaa akka Rasuula jijjiiree jira. Maqaan garii amma hawaasa keenya keessatti baay'ee mul'ata. Fakkeenyaaf Zainabaa maqaan isii Barraa ture. Barraa jechuun ma'quuzu minal birri toltuu jechuudha. Toltuu jechuun maal badaa ta'ee jijjiirama. Tafaa'ulaaf gisee garii olaalan tafaa'ulaaf hin taane jiran. Shari'aan Islaamaa tafaa'ula wanni jedhamu waan gaarii dubbatuu fi waan gaarii yaadu waan gaarii dubbatu waan gaarii yaadu waan gaarii dalagoodha. Faallaan isaa tashaa'uma. Tafaa'ula shari'aan Islaamaa hin eeyyamti. Tafaa'ulli kheyri maqaa gaarii yoo dhagan gammadu yoo namni maqaa gaarii yoo argan yoo dhufe hajaawii keessatti wanni gariin shirkii seena malee uummata keenya keessa waan akkasii ni mul'ata. Fakkeenyaaf Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam nama wayii ergatu barbaadan hajaawiitiif yoo ergatu barbaadan ijoollee maqaa gaafatanii yoo maqaan sun ittiin tolle ni ergatan tajaajila. Nama ergatu barbaadan maqaa isaa gaafatan yoo maqaan sun ittiin tolle nama biraa jijjiiranii ergatan hajaafin ergatan. Tafaa'ula fakkeenya naaji tamaam kamaal maqaan kun maaliin guutuu irratti kenna raashid rashaad najaah jechuun maali milkii mire hajaan sun akka milkooftuuf jecha tafaa'ula kun rakkoon qabu tafaa'ulli akkana Rasuulli gaafa Qureeshii wajjin walii galtee godha gaafa Qureeshni umraa godhuu isaan dhoorgitee karatti deebiste walii galtee Qureeshiin wajjin wayita taasisuuf haasaa warra jiran Qureeshiin keessa namni dhufe eenyuun Suheyl walii galtee bakka Qureeshiin bakka bu'ee Rasuula wajjin mallatteessu wayita dhufu seenaan dheeraadha. Seenaa gaafa Hudaybiyaa keessatti achi ilaalanii
nama Qureeshiin bakka bu'ee beekinni mushrika islaama iyyuu miti nama isaan bakka bu'ee waliigaltee rasuula wajjin godhuu deemu kana arganii maqaa isaatiin namni sun Suheyl sahabaadhaan namni dhufaa jiru sun eenyuun waliigaltee Qureeshiin bakka bu'ee waliigaltee waliin mallatteessu namni dhufaa jiru sun eenyu Suheyl jedhanii sahula lakum amri eegasuu amriin isii ilaalu Suheyl jechuun saal jechuun laafinna amma maqaan reefa asii olitti isin hime suni maqaa akkasii baafatuun haraama dhoorga maqaa garii ammoo kama eeyyamamu tafaa'ulaaf fakkeenya barraa jechuun toltuu jechuu dubartoota isaanii keessaa nama maqaan toltuu jijjiiran maaf ta'ee jijjiiran rasuulli keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam waytaman isiitii bayan karaja rasulullah min indil barra rasuulli toltuu biraa baye jechuu san jibban mana toltuutii baye isin galaa jiraani رسول ربي تلتو برابي رسول ربي منا تلتو دي باي تفاولت يولا لنا كم جرا كيسة هذا كيسة تفاولت كنا نتلال لتو بري سيدا به جتشو فاندين تو أرمان كنو رفي مناسي أرجع ما جتشو دي دان tapi di jalan baitan ini malah orang ada orang رفي مناسي أرجع جراني رفي ستة جمع رفي سي أرجع جراني ما جتشو بربادني سيدا به كنا tafaula namun bagi tafaul maka kali tafaula maka ayo bahasan ulama analisa ulama akma sunnah nu akasuma kuma kono ref hadiso tarif dabar sile kesat akma abi musa fadala akma asma binti abi bakri fadala dusan ulama attifidani yo kadaim wa attifidani maka itina mugasa yo kana modam suman daim akkan argadde me maka gari itina basa maka le guya hakika sam mugaba maqaaleen guyyaa haqiiqaa san moggaafa sunna maqaa jabaa maqaan kun ta'a kama qopheessite hadda lafa jala qopheeffatu jiraami maqaallee bareeda sun lafa jala itti yaadanii qopheeffatuun gaari kama qopheeffatte kana mari'at ati sin qopheessitaa haati manaallee haatilleen qopheessiti kana keessa kun ammoo sunna mahuma jiru Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu maka isa dhageettan maqaa hedduu qaba maqaan tokko ka haadhaati maqaan tokko ka abbaati Ali Haydariin dhageettan maqaan tokko maqaa Haydar Aliin maqaan tokko maqaan Haydar jedhama haadha moggaaseef maqaan tokko ammoo Ali Abu Talibtu moggaaseef abbaan isaa Ali ibn Abi Talib isa kana mariisisuun nama ulamaatti himuun hin barbaachisa maqaan darajaa 5 qaba jedhan inni duraa Abdullah wa Abdurrahman maka darajaa 5 inni ol aanaan inni jalqaba maka Abdullah jedhamu maka Abdurrahman jedhamu hadisa sahihan sabata lima sahha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbu al-asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman rawahu Muslim fi sahih maqaan gara rabbi tijalatamu maka Abdullah jedhamu fi maka Abdurrahman jedhamu ya Rasul Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih ya hadis Muslim sabati maqal lam itti'an mu darajat lam mafan sairul asma'il mu'abbadati lillahi azza wa jal maqal laman kana rakafe rabbi tirkifu Abdul Aziz Abdul Rahim kulli kisaban ma jadda Abdul Ilah Abdul Rabb Abdul Latif main sodaatan isinillee namni gariin baay'ate jedhee sodaata maqaan akkana baay'ate jedhee namni gariin sodaata isinillee baay'ina san sodaataniire kadiraa irra tayyib kanaafi akkasitti darajaa lammaffatti maqaa rabbitti erkifamu darajaan tokkoffaa maal isiniin jedhe maqaa kee darajaa 5 qaba darajaan tokkoffaa maal isiniin jedhe Abdullahi fi Abdurrahman asirraa kaafe darajaa lammaffaadha ka rabbitti erkifamu darajaa lammaffaa maqaan darajaan sadaffaan immoo asmaa'ul anbiyaa'i wal mursaliin alayhi salaatu wassalaam maqaa nabiyyoota maqaa ergamtoota maqaa nabiyyoota ربي الدنيا كان رتي نبي وتباهي سكيس مراسبة إكنانو ربي الدنيا كان رتي نبي كم إبتو كوف كم دبدل 124,000 ألفا
حديث إمام أحمد مسند إسحاق يسد أوديس أبو ذر رسول ربي قال صلى الله عليه وسلم نبي هجمت ربي الرائر جم جنان 100,024 يعني كم إبت كم ديك دنيا كان كيسا رسول اللي هو إرجمتوني هو هجم جنان نما إبت سدي كل سدي نبيوتا كان كيسا قرآني نبي جدا نيشان مقالة قرآن كيسا ربي رسولك إن محمد الرد ورّا مقا إساني تيب سينا إسان أمت إساني وجين دبرسل رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرّا رسولك أمن نساء إرّا غرصة فلاتك أفا ربي كإن في القرآن كيسا رسولك إن نبي إسيس نما رسول ربي سينا إسان حواس إسان أمت إسان ورّا إنتير كما وجين دبرسل كأمت إساني تي غرصة نما دقدم إيشان القرآن كيسا كتبت مقا كنين كيسا ilma isaati moggaasuun namni hin barbaachisa. Darajaa sadaffaa afraffaa irratti immoo maqaa gabroota rabbii gaggaarii asmaa'u cibaadillaahi saalihiin maqaa namoota gaggaarii yoo jennu wacalaa ra'sihim sahaabatu nabiyyina alkariim sahaabaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam maqaa sahaabaa moggaafatu sahaabaa rasuula rabbii kamuu haa ta'u inni maqaa isaanii maqaa gaggaarii qabu ka maqaa gaarii gaaf duraan ta'an illee rasuulli rabbi akka mareef dubban isanitti jijjiiranii fi maqaa kanneen moggaasuuf ilmaan kee darajaa shanaffarra ka jiru kullu ismin hasanin zuu ma'anan sahiihin jamiil maqaa asirraa hafe kamu ka ergaa gaarii dabarsu maqaa bareeda moggaasuuf hin daangeffamu jechuudha hin daangeffamu waan mareef jenne san eeggatuudha malee waan as qolit dabarsinee maqaa keessatti haraama jenne san eeggatuudha malee ka asirraa hafe darajaa shanaffaa kalaallu maqaa hiika gaarii qabu tafaa'ulli gaariin isa wajjiin ka jiru maqaa bareeda ka akkasiisan ka atillee hiika isaa beekuu dandeettu ka innillee hiika beekuu danda'u ka ummannis hiika isaa beeku ka yoo dhagahe namni itti gammadu kayoo yaaman mucaalleen ittiin gammadu ka ittiin saalfataa himatu ta'uun qabu hin garrama ijoolleen yoo himattu keessumattuu isaan osoo hin taane gabuntaa abboonni akaakayyoonni maalii kanneen maqaa gaarii yoo namni jedhu namni kolfa maqaa garii yoo maqaadhaan namni kolfa akkasii sanniin ta'uun qabu maqaa kamuu ka shari'aan islaamaa eeyyamu maqaa gaarii baafatuu hin dandeenna hayxii ilmi abbaa irraa qabu lammaffaan isa kana waa lama gammaatti ka dubbanne sadarreef dubbanne suni waan yoo ilma arganne ni'maa rabbii yoo nuu kenne ni'maa rabbiin yoo nuu kenne ni'maa jechuun sun ilma yoo rabbi nuu kenne maal godhu akka qabnu sadiirreef dubbanne sun booda irratti isin gaafadha dhuma irratti isin gaafadha inshaallah kamma dubbanne hoo haqa gurguddaa ilmi abbarraa qabu waa lama dubbanne gammaatti haadha gaarii filuu fi maqaa gaarii baasuu abbaan ilmaaniin akkana jedhe yaa ilmaantii osoo isin hin dhalatinillee tola isinitti oole aniin kun eega isin dhalattanillee tola isinitti oole aniin kun yaa abbaa keenna eega nu dhalane tola nutti ooltee dhugama nu guddiftee nu qallabdee nu barsiiftee bakkaan nu geette osoo nu dhalatinoo akkamitti tola nutti oolte jennaan haadha gaarii isin hin saalfanne isinii file jedhe haqiiqa rabbumatu namaa laaffisa abbaalleen ammoo filannoo isaa tolchuun hin barbaachisa mustaciinan billaahi subhaanahu wa ta'ala rabbi ufiitti gargaarsifatee filuun haadha gaarii filuun hin barbaachisa haadha gaarii filuu lammaffaan maqaa gaarii filuu fi haqa ilmaaniiti abboota irra qaban sadaffaa tarbiyatuhum tarbiyaa iimaaniyyaa islaamummaa irratti guddisu guddina diinii guddina islaamummaa guddisu akkamitti namni osoo islaamummaa irratti hin guddisin ilma tokko osoo quraana hin barsiisin osoo ahkaama diinii hin barsiisin osoo jum'aa fi jamaa hin barsiisin osoo hadiisa hin barsiisin akkamitti haqa abbaa haqaan irraa qabu akkam naaguutu dhabe jedhee akkamitti komatuu danda'a namni tokko ilma isaa komatuu hin danda'u abadan haqa isaa guutee fi ka'eeti mucaa kana diinii irratti guddisuu qaba rasuulli keenya muhammad alayhi salaatu wasalaam maal jammuruu abnaa'akum bisalaati wahum abnaa'u sab'in ilmaan teessan waggaa torba gaafa jarri gaan salaatatti ajajaa rasuulli rabbii waggaa torba gaafa jarri gaan hadiisa imaamu xabraanitti متى يؤمر الصبي بالصلاة جنة مجان تلت برال نكسو مجان
ويتين إني صلاة أججم يومي جد أميقا فتمنا الرسول ربي عليه الصلاة والسلام إذا عرف يمينه من شماله بتاف مرقا هركا إساك بتاف كمرقا دام بيكنان دام صدرنا صلاة أججم أجل هركي كي يكوني كمرقات يكوني كبتاتي إليه مجانا دام بيكنان صلاة أججم إلمان تيسا وقا تربتي صلاة أججا وقا قرانيتي صلاة الرتي تماني أدبي دي دقو إلماني مين كيسان جيلشني أدباني قافا وقا قران جري قيان چيسي چيساني اللي أدام باسا uffata qullaa naamusa isaanii tubata uffata qullaa akka walitti duudanii hin rafne adda addatti baasa kuni haqa ilmaanii keessa barsiisuu yoo jennu barsiisuun kana of keessa qaba jarata ittimu barsiisuuni ilmaan adda alhamdulillah namni dhalatu yeroo zamana kana keessatti namni dhalatu gaafuu dhalatu hayyuudha namni gaafuu dhalatu sammuun daa'immanii cimtu gara mahaadhaa keessatti waan hedduu baratee dhufa waan ta'eef yeroo nama keessa jiru kun akkana kanaaf waa barsiisuu hin danda'amamma ilmaan isa kana barsiisuu haqa nurraa qabaa gabaabseetumaan isinii hima yoo kanan taane ammoo qiyaamaa irraa gaafatamna ilmaan ta'e xiqqeennaan yoon barsiifne qiyaamaa irraa gaafatamna إن الله سائل كل راع عما استرعاه جاء ربي إنما هندا وان هرك إساجل كاهي وقنز إساجل جرورا إساقافة ربي ضيع حفظ أم ضيع تكسن هاتولتو هابلسو هابوتو هايبسو قياما وجه ربي اتقافة وان اتقافة ما كين نجل جوكيسا توقو هادمنا إلماني akkasumaan ammoo oggansa mana irraa gadi ka'ee aga oggansa gadi ba'ee oggansa bal'aa oggansa xiqqaa akka jiru rabbi qiyaamaa irraa gaafata inni afraffaan al-ihtimaamu bitacliimihim diin barsiisu jennee mireef barsiisa isaaniitti yaaddahu barsiisa isaaniitti yaaddahu barsiisuun qofti gayaa miti jechuu kiyya itti yaaddahu illeen akka ilmaaniiti ما كجباب سنيتماني لا إني شنفان إعانتهم على الخير إلمان خير رتسان غرغارو خير رتسان غرغارو إلمان ويتيسان تتكو خير رت غرغارو إسان كبجو غافا قدتان كبجا بيكن يوتي كينا كان كبجا نما كم تو إلمان كينا كبجا جبتي كاتنا كبجا كن في كيسان الرقبة نقراي إني جافان المساواة بينهم في العطية أبوتا في سين تنبايا مرتسا كراكو جدو إلمانيتي كراكو جدو أبوتا تلي جدو إلمانيتي جدو أبوتا تلي كان والكتاسو إلمان حق إلمان الراقبان كيسا جدو إساني والكتاسو أسرتي قباب سنيتمان سينا نعمان بن بشير صحابة رسول الله كيسا نمني نعمان بن بشير جدمو نعمان بن بشير وان جدين أبان كي يجد كنا وينا كنا سنامير كنيسو رسول الله نفيد يجد كنا وي كنا في غري حديث قبر جرما كنا في كنا سن هاتي علمك يا بر كنا كنا إني جنان كنا هجر رسول الله مير كنيسوتي اتنقوه جتين هات رسول ربي تفيدين كنوا مجاكي يا كنا جد علمان براك أبدا أجل رسول الله إيه كبا ilmaan teetaawwanii waan isaa kennite kana kenniteef jedhiga maalree namni jal'inna irratti daba irratti ragaa sii ta'u anaa miti na biraa deebi nama biraa ragaa godhii jal'inna achumaan gaafii rasuulli gaafatan maali ilmaan teetuun qixa si tajaajiluu jaalatta hundi isaanii tola sitti ooluu jaalatta qixa si tajaajiluu feeta kanaafuu wal qixxeessi akkuma qixa akka si tajaajilan barbaaddu san kita akka tola sitti oolan barbaaddu san atillee kennaa keessatti wal qixxeessi yani kennaa inni ilmaa kenne san deebi'ee gaabbee akka deeffatu ajaje rasuulli isiin tuni amaana islaamumaan jidduu kenna keetti abbooma inni yaamuu keessatti kennamuu keessatti barsiisuu keessatti teessuma keessatti yaamichuma keessatti nama loogii hojjetu jira ilmaan keessatti tokko yaamicha gogaa yaame tokko ammoo ebaluukiyya ebalii ati bakka akkasii ilmaan teettee caqafate ati bakka akkasii ati bar jedhee yoo isa qofa keessaa baase nu hoo maali waan jedhu jidduu maalitti jiru seenaa reef dubbanne ka nabi allah yaaquub ilma isaa yuusuf
maaltu obboleeyyan sun akka wal ta'anii Yuusufiin boolla darba maaltu godhe Nabillahi Yuusuf Yaaqub akkam godhe ima beeytanii maa seenaan marti beeke Yuusufiin addatti jara keessaa baasee jaalala san mul'ise ilmaan yoo qixallee jaalatuu baatan mul'isuu hin ta'u yoo deemanillee isa naa dhiisa isin deema isa naa dhiisa inni na biraan deemu jedha Yaaqub yoo jarritti ka deemanillee inni anuma bira oola inni na biraan fagaatu yoo jarri taphaaf yaa'anillee isin deema taphadhaa inni na biraan deemu akira walitti dacha'anii maal jedhan jaalala abbaa keennaa argatuu hin dandeenyu haga inni dhabamutti jedhan gaafa fuulli isarraa gargaluu dide kun nu laalu ijji nu laaluu didde kun gaafni nu laaltu gaafa isa ufa foo dhabde jedhan abbaan keenya isa dhabe taanaan giddii ufiitti nu laala amma isa malee nu laalaa hin jiru maal haa goonu ajjeesu akka seenaa keessatti obbolee akka seenaa keessatti beekamsa mi'aadha Yuusufiin hin deemnaanii hin taphasiifnaan wajjin haa taphatu jedhanii sobanii deemanii ajjeesu sanuu ilmaa obboleeyyan keessa boollatti haa darbinu namni jedhee yaada dhiyeessee nama tokko kuwwan haa ajjeefnu irratti walii galan ima ajjeefna inni ufiini du'a harkaan qabnee ufii ruuhii keessaan baafnu boollatti haa gannu ufiinuu du'aa jedhanii akkuma san namni wal caala qabnee gizee takka ajjeesuuf tutturee du'uun garagara jedhee jara keessaa tokko xiqqoo rahmata godhee fi boollatti gala rabbi ammoo boolluma sanii isa baasee namni rabbi Yuusuf sadarkaa dhageettan sanii rabbi sanii maaltu sadarkaa sanitti geesse ilmaan wal caalchisu dhabuun haqa ilmaaniiti yookaan innummaan akka isii haa godhu kaa ani bara ibaluu kiyya malee ani bara dubartii takka akkana jedhanii gaafata ilmaan ta'e keessaa kamiin irra jaalatta jedhaniin haadha qalbii qabdu akkamiin deebii kennite ka imala deeme irra jaaladha haga galutti ka dhibame irra jaaladha haga fayyutti diqqaa irra jaaladha haga guddatutti kun yooma jiru namni imala deeme tokko xiyyeeffannaa isaa kennan haga galutti mucaa xiqqaallee akkas malee ilmaan wal caalchisuun kennaa keessatti amma ilmaan subhaanallahi wallaahi rakkoo guddaa homa xixiqqoo ati bittee wayita galtu akkan wayita gadi baate namni gariin amala isaa waa harka qabatee gala akkasii mire sun nawanni sun waan jabdu namni waa harka qabatee gala nama garii nama doy'ummaan harka isa orgoysite malee namni garii wallaahi bakiila doy'uma asumaan isin dhaama ilmaan keessatti doy'uumina namni gariin doy'ummarra ani doy'i fokkataan ka antiin dhalle doy'i fokkataan doy'uma ufitti doy'u bakii la'iin jedhamaa jiru akkasii ufitti doy'u ka maatii isaatti doy'u ilmaan isaatti ati maatiin kee ilmaan kee garaagarummaa wayita ati jirtuu fi wayita ati jirree addaan ka beekan arjummaati ilmaan kee jiraatu haati manaa kee jiraatuu dhabuu kee ka addaan beekan arjummaati isaanitti haa manni gaafa ati duutee fi gaafni ati jirtu garaagarummaan mana keetii kennaati ilmaan keetii kennu namni garii wayituma alaawaa bitee dhufu ilmaan isaa gugattee wayita martuu simattee itti dhuftu keessa waan kana baraa eegalu kiyyaa fidee jedhaa jirtu gara dhabdu humnaaf gara galtu yoo dhabde malee ilmaan kun gara isaa joomaa namni fide ilmaan kana mana ari'uu keessa kaan gugatee nama kaan dhiisu jiran yoo ilmaan gugattee itti dhuftu keessa takkatti yookaan tokkocha fa'aa dubbatee kaa'uun akkasitti jira turuu jira ilmaan walqixxeessuu keessatti kunillee bakka guddaa qaba inni torbaffaan insha Allah inni tumura haa jennu inni tumura lakan tumura yoo rabbi inni tumura haqa abbaa ilmaan abbaa irraa qaban keessa ikhtiyaar fi zawaaj haadha manaa gaarii filuu fi karee fi haadha filuu fi beeki haadha filuu fi wayita jennu abbaan wayita ofii fuudhuu mire haadha gaarii haadha manaa gaarii filuu fi inni kun haqa وعلى الزوج جتي في الليل كانوا دبرت مجتين تك زمن رسول ربي عائشة ترفته إن أبي زوجني من ابن أخي ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة جد يا عائشة جتي هذا مؤمن توتا
abbaan kiyya mucaa beeraa kiyyaatti na heerumsiise ani ammoo mucaa san hin jaalanne jennaan Aishaa waan jette meetaa yaa rasuuli rabbii dhufanii jette rasuuli mana hin jiran yoo rasuuli rabbii dhufan yaa rasuula rabbii mucattiin takka himannaa abbaa isii dhufte abbaan isii mucaa abbeeraa isiitti heerumsiise ofii isiin hin jaalanne heerumsiisuuf ta'e ofii isiin hin jaalanne jennaan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam abbaatti erganii abbaa yaan abbaan dhufee waan jedhii rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam fedha isiitiin ala abbaan dirqisiisuu akka hin dandeenye filannoon isii akka barbaachisu filannoon abbaatii fedhiin abbaa ka isii wajjin ta'uu akka qabu itti hime akira intalti waan jette waan abbaan kiyya jedhe jaaladhe ani garuu ka kana godheef intalti takka gurbaa gaarii isii ta'uuf fedha isiitiinis filatuu akka dandeettu akka filannoo qabdu shari'aan islaamaa filatuu akka dandeettu akka eeyyamamu san haa barataniifi jette jechuudha. Isiin ammoo maal jette akka dubartoonni barataniifi jette. Ana ammoo ka isin himuuf numartuu akka barannuuf akka dubartiin baratan qofa osoo hin taane mirga akka qabdu intalti dubraallee filannoo keessatti mirga akka qabdu gurbaallee filannoo keessatti mirga akka qabu filannoon kun gaarii ta'uu akka qabu waan haqa ilmaan abbaa irraa qaban keessaa kunni muraasa isaa kaafees ni jira yoo rabbi fedhe insha Allah ta'ala ijeellee guutuu ni danda'a ani immoo sagantaa kan tuuree jira Kebor Multimedia Production.